dhugaa dubbachuuf Oromoon kan biyya keessatti hidhamerra kan biyya ormaatti hidhame irra rakkataa jira. Oromoo Qiliinxoo jirurra Oromoo Shumeezii fi Jiizaan keessa jiru irra rakkachuu jira. Oromoo Maakalaawii jirurra Oromoo mana hidhaa biyya Saudi Arabiyaa Hamisii fi Jiddaan Shumeezii keessatti hidhamee jiru irra rakkachuu jira. Kanaaf sagalee ta'uu qabna. Uummanni keenya kan biyyatti du'u jirus kan biyya alaa biyya Saudi keessa du'u jirus tokkumadha. Inni asitti du'u jiru duunaan reeffa isa maatii hin ta'u. Isa biyyatti du'e garuu yoo inni du'e illee maatii ta'uu qaba. Hidhaan as jiru inni as jiru nama dhaqee isa gaafatu hin qabu. Inni biyya jiru maatii dura dhaqee gaafata. Sagalee maatii isaa dhagaa. Kanaaf sagalee dhaabi. Jiruu jibbeen yaa'ee biyyarra ijoolleen abdii boruu dhumtee lafarra baqataan keenya guutee addunyaarra biyyan nu deebisi olaantummaanii atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii mootii abaat keetuma mootummaanii kara hundaan nutti jirti midhaani atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii jiruu jibbee namni yaa'ee biyyarra ijoolleen abdii boruu dhumtee lafarra baqataan keenya guutee addunyaarra biyyan nu deebisi olaantummaanii atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii mootii abaat keetuma mootummaanii kara hundaan nutti jirti midhaani atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii